Gaarreen bahaa giddu galeessaa ammas raafamaa jiru galaanonni urgaa waraanaa baatanii gulufaa jiru. Yeroo kana sararri jireenyaa addunyaa Strait of Hormuz iddoo wallabdee balaa ta'eera. Akeekkachiisa qilleensaa guutummaa galoo galaana Pershaa keessatti dhagahameen itti aanaan humna galaanaa eegdota warraaqsaa Muhammad Akbar Zaadii humni waraanaa Iraan dogoggora diinaa xiqqoo jedhee waameef guutumatti qophaa'ee akka dhaabbate labseera. Hooggantichi magaalaa kaaba Iraan Nohar Shaayir keessatti namoota hedduu dura dhaabbachuu sagalee isaanii akka saayiranii misaayilaatti qilleensa keessa facaasaniiru. Humni galaanaa Iraan Ameerikaan akka barbaadaa ibsitu dooniiwwan ishee gara galaana jalaatti dhidhimsa jechuun dhaadataniiru. Jechoonni sun amma dhaabbilee waraana Waashingten irraa haga Teel Aviivitti dho'aniiru. Haasaa kana duubas dhugaa sodaachisaan tokko ifateera. Strait of Hormuz artariin dhiphoon boba'aa addunyaa harka 5 keessaa tokko fe'u. Kana booda daandii doonii qofa osoo hin taane dirree waraanaa narvii of tuulummaa fi haloo ba'uu ta'eera. Iraan akka jettutti Ameerikaa fi Israa'el weerara gurraandhala 28 raawwataniin rakkoo kana akka uumamu dirqisiisaniiru. Ergasii asii humnoonni Iraan sochii galaana irratti to'annoo cimsuun dooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el irratti haleellaa guddaa bananiiru. Dooniiwwan biyyoota michuu qindoomina Teheraan qofaan akka darbanis ayyamaniiru. Amma galaanni mataan isaa meeshaa waraanaa ta'eera. Gama biraatiin ammoo Doonaald Tiraamp fi Beenyaamin Netanyaahuu gidduutti caccabiinsi muudachuun himameera. Akka gabaasa Aljaziiraatti Tiraamp haleellaa waraana Iraan irratti karoorfame akka tasaa erga dhaabsisanii booda hooggantoota lamaan gidduutti wallabdeen uumameera. Akka gabaasa kanaatti Netanyaahuu waraanni hatattamaa Iraan irratti akka banamu kan barbaadan yoo ta'u, Tiraamp gama isaaniin beellama waraanaa guyyaa 3 dheeressaniiru. Kana cinaatti biyyoonni akka Kwaatar, Saawudii Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi biyyoonni galoo galaanaa hedduun naannichi abidda bal'aa ta'e irraa sakandii muraasa fagaatee akka jiru ibsuun mariin dippiloomaasii hatattamaan akka ariifatu gaafataniiru. Beenyaamin Netanyaahuu waraanni kun akka itti fufu barbaaduun isaanii kan himame yoo ta'u, Tiraamp duubatti deebi'aniiru. Akka tasaa gamtaa yeroo tokko sagalee tokkoon dubbachuun beekamu amma dippiloomaasii fi diigumsa gidduutti qabameera. Qondaalli olaanaan Israa'el dhimma kana mirkaneessuun Tiraamp waliigaltee barbaadaa yeroo jirutti Netanyaahuu waraana eegaa jira jedheera. Yaa ta'u malee Iraanis waraana dhufu kamiifuu qophii ta'uu himteetti. Qondaalonni Iraan ammallee karaa giddu galeessitoota Paakistaaniin ergaa wal jijjiiraa akka jiran kan himan yoo ta'u, hoogganaan waraanaa Paakistaan humna guddaa qabu Asiim Muniir ammoo naannichi jeequmsa kana keessa osoo lixin dura abidda qabbaneessuuf yaalii abdii kutannaa gochaa jiru jedhameera. Akkasumas halkan kana dooniiwwan waraanaa bishaan gurraacha keessatti callisanii yeroo socho'an gabaan boba'aa ammoo raafameera. Saatalaayitoonni waraana dambalii hunda ilaaluun aduun itti aanu yeroo baatu dippiloomaasii yookiin abiddi dhufuu akka danda'u yaaddaniiru. Halkan kana galaanonni tasgabbii dhabuun ulfaatina sibiilotaa jalatti kirkiraniiru. Galoon galaana Pershaa gara dirree waraanaa doorsisa misaayilaa fi haloo ba'uun xumuramnetti jijjiirameera. Daandiin bishaanii addunyaa irratti balaa guddaa qabu Strait of Hormuz lafa galaana jala jiru akka kirkira lafaatti raaseera. Iraan lolli itti aanu osoo hin jalqabin durallee injifannoo labsuu itti fufteetti. Ibsa Doohaa miidiyaaleen Iraan qabatanii ba'aniin ajajoonni koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa akka jedhanitti Ameerikaan tooftaa 1000 yaaltullee Strait of Hormuz deebistee banuu hin dandeenye jedhaniiru. Jechoonni kunis dippiloomaasii osoo hin taane dhukaasaa akeekkachiisaa galaana ce'anidha. Iraan daandiin bishaanii tarsiimoo ta'e kun to'annoo humna galaanaa IRGC jala akka jiru himteetti. Akkasumas carraaqqii waraanni Ameerikaa kana booda taasisu hunda barbadeessuuf qophaa'uu ibsuun humnoonni waraanaa hundi quba isaanii qaatarraa akka dhaaban ajajuu labsiteetti. Murtiin kunis wiirtuuwwan basaasa Waashingten irraa kaasee haga Teel Aviivitti fiigeera. Kana malees Iraan meeshaalee waraanaa sadarkaa olaanaa qabanii fi haga ammaatti waraana keessatti fayyadamne akka qabdu miidiyaaleen Raashiyaa himaniiru. Waraanni haaraan yoo jalqabe meeshaaleen kun hojiirra ooluu akka danda'anis ibsaniiru. Gidduu kana Strait of Hormuz mataan isaa akka kiyyoo sibiilaa jabaateera. Aangoonni Iraan to'annoo galaanaa haaraa kan labsan yoo ta'u, dooniiwwan kutaalee daandii bishaanii ijoo keessa socho'an kallattiin Teheraan waliin akka qindooman dirqisiiseera. Wallabdee ji'ootaaf ture booda daandiin galaana Iraanii fi Yuunaayitid Arab Imireet gidduu jiru hordoffii cimaa jala galeera. Tankaroonni boba'aa naasuu yeroo socho'an doonii waraanaa dukkana keessatti walgaa diddeessuu itti fufaniiru. Saatalaayitoonni dambalii hunda yeroo ilaalan duuban immoo dippiloomaasiin hafuura ciccitaa baafachaa jira jedhameera. Hoogganaan waraanaa Paakistaan humna guddaa qabu Fiild Maarshaal Asiim Muniir amma gara Teheraan qajeelaa akka jiran beekameera. Islaamabaad naannichi akka gara waraana marsaa biraatti hin ceene abdii kutannaa guddaa yaalaa jirtis jedhameera.
Paakistaan diinota gonkumaa waliin amannee gidduu deemtuu ta'uun itti fufteetti. Misaayilli dogoggoraa tokko mallattoo raadaraa dogoggoraa tokko ajajni salphaan tokko obsa xumuruu akka danda'u sodaatameera. Lafti galgala kana galoo galaana Pershiyaa irraa haga Awurooppaa ba'aatti raafamaa jirti. Balbala cufame duuba ergaan dhoksaa diinota gidduutti socho'aa jira. Dooniiwwan waraanaas daandii boba'aa irratti naanna'aa jiru. Meeshaan niikuleeraa dukkana bosonaa keessa geejjibamaa jiras jedhameera. Addunyaan immoo akka qarqara qilee misaayilaa fi abiddarraa ijaaramee dhaabbatteetti itti dhaga'amu eegaleera. Haala haaraa dinqisiisaa ta'een Iraan piroopozaala Ameerikaa gara Paakistaaniin ifatti argachuu yoo himtu amma of eeggannoo guddaan gamaggamaa akka jirtu mirkaneessiteetti. Yaa ta'u malee sochiin kun nagaaf osoo hin taane callisa balaa obomboleettii ta'uu danda'u dura jirudha. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii akka ibsanitti yaada qabxii 14 Teheraan irratti hundaa'uun ergaan marsaa dachaa kanaan dura raawwatameera. Ergaan isaa ifa ta'uun diinonni haasa'aa jiraatanis walamantaan tokkollee akka hin jirre himameera. Akkasumas dippiloomaatonni kutaa koonfiraansii keessatti yeroo hasaasan jeneraalonni waan hamaa ta'eef qophaa'aniiru. Iraan waraanni kun irra deebii yoo jalqabe dirree waraanaa dabalataa banuuf qophaa'uu himuun Ameerikaa fi Israa'el irratti adabbii hamaa akka fudhattu akeekkachiisteetti. Kanuma waliin gabaasaaleen basaasaa haaraan akka jedhanitti Iraan yeroo dhukaasa dhaabuu kanatti oomisha diroonii ishee deebistee jalqabdeetti. Akka gabaasaaleen basaasaa Ameerikaa jedhanitti Iraan dandeettii oomisha diroonii gurguddoo ji'oota keessatti deebistee ijaaruu dandeessi jechuun kunis kan eegame caalaa saffisaan akka ta'e ibsaniiru. Deeggarsi Chaayinaa fi Raashiyaa irraa kennamu salphaa akka hin taane sodaa qaban himaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa gama isaanii naga Iraan waliigalteedhumaa mallatteessitutti qoqqobbii irra ture akka hin kaafne akeekkachiisaniiru. Yoo waliigaltee mallatteessa waan kana gochuu dandeenya jechuun Tiraamp labsaniiru. Iraan garuu jechootan osoo hin taane deebii misaayilaa deebisteetti. Qondaalonni Iraan aleellan Ameerikaa yookiin Israa'el haroomfame kamiyyuu wallabdee kana naannichaan alatti babal'isuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Baha giddu galeessaa guutuun akka kutaa dafqa beenzilaan guutameetti itti dhaga'amuu jalqabeera. Paakistaan yeroo ammaa magaalaa guddoo irraa gara magaalaa guddootti fiiguun abidda kana dhaabuuf yaalaa jirti. Gama biraan Raashiyaan qaama shaakala niikuleeraa guddaa ta'e meeshaa niikuleeraa gara Beelaaruusitti geessuu beeksiste. Wallabdee guddaa bahaa fi dhiyaa gidduutti waggoota kurnan darban uumame keessatti konkolaattonni waraana Raashiyaa duumessa obomboleettii jalatti bosona keessa socho'uun misaayiloonni mataa waraana niikuleeraa fe'uu danda'a shaakala furguugsuuf qophaa'aniiru. Ogeeyyiin waraanaa addunyaan bara balaqqeessi dachaa qabsiifamuu danda'utti seenaa jirti jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo waqtaa'oo kan yeroo isaanii eeggatan qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.